hadda abdeen ta'ee dhufa gaafate nama guddaa taatee isheen of tosan qof usuu jechuu baadhee gisee san jechoota kana osoo dubbachuu baadhee jetta siigalee kanaaf ati nama sittarellee nama namarratti hidhan laal nama muka aanutti hidhan nama namarratti hidhan reediyoo si balleesse aslitti madhu asli yoo si balleesse reeditti madhu obboleeyyan keeti hadda osoo namni daangaa sitti darbe wallahi sitti hin jaalannu anin maantun usuu namni sitti bu'e wallahi sitti hin jaaladhu du'een bada malee jechuu siigalee reedii jechuun namatu understand san goone malee nu warra waliin nyaate warra itti siqatutu beeka fakkeessuuf fakkaachuun beeku reedii fakkee jireenya isaa jechuudha kan amma ajandaa godhatanii isaa lallaban kan jaartii isaa san tafuudhanii fidanii miidiyaa kanarratti fooloo ittiin laakkayataa turan tana hadda ismatu jiraachisaa malee namni jala korataa hin jiru kiraa manaa irraa qabee ilmoo isaa irraa qabee haa xiqqaatu haa guddatu wallabeen addaan bayan isinis kabajitee jiraatarti takkaa jaartiin reediidha addaan bayan miidiyaa itti lallabdee dhufte itti lallabne bar isii dubbataartu reediin gastii yoo seene haati firooni cadhifti isii dubbataartu yoo inni gastii isii seene haati firoo wallaahi kilmaa takka na fuursitu tum jette jedhe abbaa firoo osoo jettu addaan bayanii jechuudha kabajaadhaan rabbitu walitti fide rabbitu addaan baase addaan bayan kabajaan jiraataa jiranii jechuudha isinne jireenya isii jiraataa jirti innillee jireenya isaa jiraataa jira jechuudha hoolonni garuu numa iyyiti warri hudduu namaatiif iyyuu haddallee borullee numa iyyi siigalee boru gaafa inni gasi dhiisallee akkasuma iyyanii beeki maa gadhiiseedhaaf hadda maa fuudhee biyyanii boru maa gadhiiseedhaaf iyyan gastii namaa baatee deebiin deebisini akka jaartii namaatitti jiraadhu akka bultii tanteetitti qabadhuuti adabadhuu jiraadhu namaa walitti hin bu'ini namaa walitti hin lallabini namaa waan jedhini warra siin jedha iskrool godhi bira tar sheersi godhanimi warra sheersi godhe blog godhe ana wanni naan hin jenne jiru miidiyaa kanarratti dhaleerallee hateerallee zinaallee dalageerallee siigalee ilmoo zinaallee baasee of keessaa baaseerallee wanni naan hin jenne jiru an kana booda garuu yoo kanaan jedhan jiraate kama kaleessaa sani malee kan haaromni dhufu hin jiru girgiddaadha nama kana booda siigalee girgiddaadha kana booda wanni naan hin jedhamne wanni narratti hin godhamne hin jiru atis akkas ta'uu qabda ka kana duraa wanni caalu jira ka kana dura siin jedha wanni caalu hin jiru barka amma booda siin jedhan hatta ijaarsa nama baga hatte isiin nan beekan muree yoomirraa akka mucayyoo saniin adda bayan akkamitti akka adda bayan nana waliin haasaya obboleessa kooti jechuudhaatis ni beekta sirritti igalee waliin haasaya nama akkamii akka ta'e nan beeka waggaa 4 kuuna gaafa kuheeti jiru beekaani kanaafuyyuu obboleessa keetiin dhiifama jedhiini wal kabajaa dhiifama jechuun guddina malee salphinnaa miti tatarte dubbii duubatti hin deebisinaati walii fixadhaa isinin jedha dhiifama dubbii dheeresse. Okay, baka waan biraa dubbachuu barbaadu ani dhiifamachuu barbaadu obboleessa kiyyaati obboleessa kiyyaa ka guddaati si kabaju malee yaa namni nama dogongorsiisaa beektaa itti muddii akkas godhi baga gootee goobazii ta'e na oguu jedhanii hamilee nama waranii waan biraallee akka gootuuf si dhidhiibanii ati obboleessa kiyyaa yaani gabbahee si arrabsuun malee ani mucaan dubartii takka obboleessa kiyyaa of duubatti ilaaluu malee garuu namni ni dogongora kompiitarri dogongora miti ina obboleessa kiyyaa qaalii dhiifama kanaan booda maqaa kennu si kabajaa bakka argetti dhiifama guddaa naa godhi isin jechuu barbaadeeti. Okay, rakkoon qabu galatoomi dhiifamni guddaadha akkuma ati jette anillee takka waasitti balleessee beeku wanni gaafinatti wayi waan balleessite ka jedhu wanni mallaayii kana bareefu badii wayi waatti natti balleessite yookaan itti balleesse ka jedhu ture dhiifamni gaariidha anillee rabbi kiyya jecha si dhiise daangaa walitti hin qabnu garuu walitti hin qabnu garuu ana bichaa miti artiti wajjin no arrabsaa turte isi wajjillee nagaa akka buustuun barbaada maaliif jennaan kara ta'eenillee ta'e akkuma ati jettetti muddiin kunillee namatti muddaawee ta'a miidiyaa kanarratti fammasuu waan jedhamullee waan baay'eetu jira inni wayis anillee isillee akkanatti fakkaatutti waan takka walitti hin qabnu turree walillee tuyinee hin beeknu ajandaa miidiyaa deeree fudhadhaa anallee akkuma dhiifama jette jaartitti illee hin jirti hin dhageessi afootuu walii jedhaa jechuu barbaadetti isillee afootuu siinaa jettu namni tokko yoo araarame hundatti araarame yoo araaramin agulii ta'e jamaaf jedhe galee dhugaa dubbatu baay'ee sitti aaraa ture duraanii amma immoo baguma jaarsa argatte hin gammadee dhugaa si himu bane bakka hojjattii sun irraa qabii buuti. Asirratti baheetiin yaani namnummaa hamileena waree baga hatta waasaap irraan faa jira godhi ammallee arrabsi sagalee akkas godhi wagguu namni naan jedhee hamileena horu kanaan durallee
Yogguusa namni hamilee ogguna horu dhufee arrabsa malee namni koomenti jala dhufee goobasitii namaalee dhaan malleetti deebi'an. Malee ani hamtuu addittiin yookiin sharri biraa garaasiin qabu abaddan sharri biraa garaasiin qabu. Ofii akkasitti qabne osoo namnu bira taree namni wanti abaddeen homaan jiran. Alhamdulillah waan rakkoo jiraachuu dhabuudha. Akkuma jettee mooraan hamilee chuu jechuudha eegata rakkoon qabu. Yaartiin diyyallee kuloona bira jirti walitti hin balleessine isiin gara isiitiin si dhiiste jirti warra miidiyaa isiin tokkinnaa jette dhugaa dubbatuudhaaf na dorgaa turte fiyyuu gisee latti fachummee uummanni akka badan na godhate jennaan intala dubartiiti. Sanuu mootu waa'ee arrabaa kana hin beeyta nuu gaafa nama rabsasan namni baay'ee tokko nu jeeqaa ture bultii addisiise inte kanaaf jeequuf akkas godhani. Atillee waan itti kakaasne baay'ee anaafsi waa'ee itti wala rabsinee waa'ee bultii gadi ta'ee miti bultii gasii gammadaa. Namni bultii keessa seenee akka jeeqamu hin barbaadu si galee. Kanaaf nama akkas naan jechaa ture jechuudha jaartiin ta'e dhugaa dubbatu. Irra kaa'uun gaarii miti. Wallaahi hin tuqinii mucattiin intala dubartiiti amma heerumtee amma gaafa waan bira fakkaata yumaa gaafa kennaa sana akkam taa'ee naan jette. Silkii hunda irraa fuudhutti turte dhugaa si himaa wallaahi wabillahi. Kanaaf akkasii fi diinii ofii walii goona ofii naa gootu garaa isii irraa aniif isiin yaani daangaa walitti hin qotannu. Mucaa shawaraati wanni wal nu geessu hin jiru yaani ofii walii gochuu hin dandeenya. Ani siillee sharri hin qabu wallaahi miidiyaa girgirrii kana malee sharri adda sharri biraa garaa hin qabu. Eessattiin sharri qabaan isiinis anaa fi obboleettiidha haati firoos naa obboleettiidha haati firoo yookiin tala daadaati yookiin immoo intala abbaa kiyyaati miti hunduu obboleeyyanumaa kiraati malee dhimma biraa hin qabu. Ani yaadumaan bahee haasaa namni hamilee naa wareennaan malee ani sharri biraa garaa hin qabu. Ani sharri addatti isiidha akka jibbaatti yookiin dhiibbaa biraatti ilaalu tokko hin qabu. Waan nan isaa sidu foon alla si jettetti bareeddu sanyii asumaanuu waan dubbadhu reedii qofaa miti haadha faaxeetiin illee wal tuttuqaa turani haadha faaxee illee kisiin dhiifama gaafattuu barbaadaa jechuudha. Gara wali fayyaa waan gochuu barbaadu jedhamu dhasaartaati. Tartiiban deemnee dibar galgala jaartii watii hojii bulawaa lafaatee bira yaani ani kanaan durallee jedheeni jira salam mu'aazini walii dawwalanii haadha faaxeeti walii ofii nu goosisi aniif isii wal dhaba qabna siin jedheerame wallahi akkas jedheeni jira kanaan durayyuu an jechuudha. Walitti ofii leeshii ati nu goosifnee jennaan inni laawoo hin caddise malee ani isiillee hamtuu hin qabuuf waama tokko indee hin jaaladhaadhuyyuu wallahi namni biraa akka darbeetu quunfedhuyyuu ani namni biraa osoo gosa biraa irraa dhufanii isii arrabsanii hin dhiisu nama sanitti hin dhiisu isiin osoo akkasitti ol dhabu'an gaafa isiin geemii qabattu geemii isii beeksisaafi ture akka ormaa fi dabarsee laadhu abadan jechuudha. Ayyaaduma naman na dogongorsa namni waan san godhi namni waan sa hamileetti na warre na tola itti deebi awama sanitti seegale inna ada fadeti ya ani fada babo ya jaartii dhaggeeffadha waan ofii bareedduu hundi keessan iyyuu assalaamu alaykum akkam jirtu bareedduu abshiri angama kiyyaan sitti illee qabamneen hin beekamne naqee bultii haaraa qabatee waan namni keenya godhatu hin beeka. Waan nu mudate si mudate sookee rakkoo miti hin darbaa wanti hin darbine jiru ati jalaa callisi gara biraa immoo aniifati waliyyuu hin beeknu waliyyuu argine hin beeknu gastii irratti illee waliin haasofne hin beeknu karaa tokkoon aniifati wal argine hin beeknu afoonaan illaa bakka misaan dabistaaniidha reediidha dirqama ana tuqxee sookeen jedha afoonaan illaa gama kiyyaa.